ashama akkam jirtan jirra jirtanii qaxaleewwan kiyya kan biyya keessa jirtaniif biyya alaa jirtan kabajamtoota hordoftoota Diidaa Tube fayyaa jirtanii nagaa jirtanii nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya tulluurra qaariyee bishaan lagaa ceetoo isin bira haa ga'uun isin jedha qaxaleewwan kiyya. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya har'a viidiyoo ajaa'ibaa tokko isin waliin hojjechuu barbaanne har'a keessummoolii lama qabadheetan dhufee jira. Maalidha? Keessummoolii lama qabadhee dhufeetan jira. Obboleettiin keenya tun torban guuttee jirti. Biyya Dubaayii oga dhuftee akkasumas immoo inni immoo abbaa manaa isheeti. So chaanaalii wayii jechuudha na bira bitachuu dhufanii. So jabaannet hojjennaa rakkoo hin qabu. Chaanaalii nan barbaada. Chaanaalii nan barbaada hin barbaanna jedhanii obboleettiin keenya kun akkuma biyya Dubaay akkuma jirtu natti himtee turteeyyuu kottaa rakkoo hin qabu. Viidiyoo yoo hojjettan yoo irratti halkanii guyyaa viidiyoo yoo irratti hojjettan kan akka yuutuubii nama fayyadu hin jiru waan ta'eef kottaa hin jee isheen illee torban tokko taatee jirti Dubaay yoo dhufte. So amma chaanaalii bitatanii jiranii subscriberii 1420 akkana qaba. Isin jechuudhaan nan qaanessitanii obboleewwan keenya lamaan kana akka jajjabeessitan ቪዲዮ እየሰራው ነው። በጣም ይቅርታ። እጋ ከበጀምቶታ ሆርዶፍቶታ keenya maal jechuu barbaadetanii obboleewwan lamaan keenya kun Oma gochuun dandeenyu gidduudhaan jechuudha warreen kubbaa miilaa taphatanii isaan tun jeeqaa jira haga isaan baanitti egaa dhiifama waliin. Anyways maal jechuu barbaadetan hordoftoota keenya inni maqaa isaa isinitti hima akkasumas immoo obboleettiin keenya tun jechuudha maqaa ishee isinitti himti. Mudannoo adda addaa yeroo Dubaay keessa teessu mudannoo adda addaa daddabarsitee jirtu waan ta'eef mee duraan dursee karaa obboleessa keenyaa kanatti gaddeebina. Ifama waliin yaa nu jeeqanii jiran. Anyways ifama waliin jechuu barbaadetanii kabajamoo akkam nagaa jirta? Nagaa jirta mee maqaa keetii fi yaada itti dhuftee maal barbaaddee yuutuubii maal si godha gadi fageenya yaada jiru jechuudha. Eshi galbisee galatooma jecha ani kana dhufe godina Arsiitti irraa dhufe magaalaa Sallaatti irraa jechuudha. Kanaaf yoo dhufu kana yuutuubii ani faayidaa isaas baay'ee guddaan beeku. Nallaalaa yeroo baay'ee yeroo ilaalu kanatti namoonni baay'een itti fayyadamaa turanii yoo ilaalu akka faayidaa qabu argeen jira jechuudha. Maaliif namoonni baay'een karaa qaxxaamuraati akka diraamaa tapha uumaa adda addaa haadha manaa fi maatii ofii wajjin taphatanii karaa gabaabaadhaan waan gaarii hojjetanii humna ofii dadhabsiisaa osoo hin taane nama wajjin waliigaltee uumanii karaa ittiin jireenya ofii fooyyeffatan argeetan jira jechuudha. Kanaaf immoo isheen haati manaatii bira jirtu tunis biyya ormaa turtee dhuftee biyya ormaatitti jireenya umurii ofii ofirraa fixuurra yookaan immoo umurii ofii ofirraa gabaabsuurra bakka tokko teenyee mana jireenyaa qabna magaalaa Sallaa keessaa bakka tokko teenyee jireenya karaa qaxxaamuraa kanaan hojjennee jijjiiramuu hin dandeenya kan jedhurraa kan kaane si bira isheen yaa siin ol bartee turte. Ani immoo erga ishiin na bira geecheen odoo achii asin dhufin dura wajjin haasaa turre ergaas dhuftees immoo torbee tokko akkas gunneerra sanirraa kan kaane yaa nu wal mari'annee ammaaf guyyaa kana bira jira jechuudha geessanii jiru. So akka an baay'inaan jechuudha hordoftoonni keenya Oromoowwanii akka si jajjabeessan abdii guddaa akka qabdu nan beekee. So nu jajjabeessaa isin amanneeti. Isin amannee jira nu jajjabeessaa. Xiqqoo sodaan illee jiraate sodaa keenyas irra ni darbaatu kanaaf nu jajjabeessaa jenna. Ayyee galata guddaa argadhu. Anyways akkasumas immoo obboleettiin teenya tun jechuudha maqaan Bal'atu jedhamta.
obboleettii teenya amma maalan jechuu barbaadanii egaa Dubaay turteeyyuu torban tokko gad dhufte ijoollee na akkuma beektan jechuudha namni mana madaamii jiraatu baay'ee namatti ulfata baay'ee dadhabdee jirti ammaan booda didhaa na bira dhaabbadhu nama baay'ee guddistaati YouTuber baay'ee guddiste waan ta'eef didhaa please na bira dhaabbadhu YouTube xiqqoo wayii na barbaadinaan jette subscriberii 1400 torban keessatti yookaan immoo ji'a keessatti 10,000 akka geessistan abdii guddaa akka hin qabu immoo ana hin qaanessitan ka yeroo baay'ee isin argin jira ana waan hin qaanessitaniif please chaanaalii ishee akka jajjabeessitan isin jedha dhaamsa qabdii mee nagaa jechuudha. Egaa kabajamtoota dhiyaatu miidiyaa waaqessi baay'ee akkam jirtu. Egaa baay'een keessan nama eegsisuudha miidiyaa fi gara fuula tiktookitiin. Egaa ani akka nama kamiyyuu biyya Arabaa deemetan egaa yeroo dheeraas ta'uu baatu yeroo gabaabaa hojjetteetan amma gara biyyaatti deebi'e. Egaa akkuma beekamu obboleessi keenya Diyaan yuutuubara beekamaadha ijoollee afaan Oromoo keessa beekamaa ture. Egaa anis immoo yoo akka nama baay'ee jajjabeessu hundi keessanuu ni beektu jechuudha. Keessatti ijoolleen Oromoo baay'ee ni beektani. Kanaaf egaa hojii biyya ambaatti irraa gisuma hunda biyya ambaatti Oromoo keenyas fixuurra biyya keenyatti gallee maal hojjenne afaan keenya ni babal'atee jira waan hundumtuyyuu miidiyaan babal'atee jira maal hojjenne kan jirranis obboleessa keenya biyyaa bira dhufe. Egaa eenyutu jechuudha hojii egaa waaqayyo kennaa addaan nu kenna hunda keenyayyuu hojjechuu hin dandeenya. Egaa isinis warroonni immoo gara biyyaatti galuu barbaadan yuutuubii afaan Oromoo bal'isuu barbaadan egaa wanta baay'ee hojjeta namni baay'ee of karoora qabaannani. Kanaafiyyuu akka keenya oftanii bitachuu ni dandeessu. Jedhaan tuubii immoo gatii guddaa nuti nama egaa waan hundaayyuu nama taraddaa'u jechuudha. Egaa kanaafiyyuu hundi keessanuu bitachuu hin dandeessu yuutuubara baay'eetu bira jira waan ta'eef egaa kanas hin jira yuutuubii keenya illee suma sabskiraayib laayikiin gochuu hin dagatina kan dhiyaatis akkasumatti guddisaa fi guddisaa ijoollee obboleewwan keenyaaf hin jechuu jaalladha. Horaa bulaay baay'ee isin jaalladha qaxaleewwan kiyya maal jechuu barbaadetananii amma isin hunduu jechuun akka nan qaanessine abdii guddaa nan qaba obboleettiin teenyatun jechuudha dhugaan isin jedha biyya Arabaa Dubaay irraa jechuudha ishee dhukkubee dhufte so maalan hojjedhanaan jetti so abbaa manaa yoo qabaate ishee isa wajjin viidiyoo adda addaa gadhiisatu jechuudha hojjechuu hin dandeessanii hordoftoonni keenya immoo jechuudha hordoftoonni kiyya nan qaanessanii yuutuubii sabskiraayib isiniif godhanii viidiyoo isiniif laalanii isin garuu wanta shaggaa hojjedhaa jedheetu jechuudha isaan gorsee jira isin immoo jechuudha viidiyoo akkuma laaltanii please subscribe osoo godhin maatii osoo ta'in hin baay'inaan isin jedha ammaan booda viidiyoo guyyaadhaan galgala sa'a 12tti eegaayi guyyaadhaan viidiyoo isiniif hojjetanii pirankii ta'aa ta'u mudannoo ta'aa ta'u diraamaa adda addaa ta'aa ta'u oduu ho'oo adda addaa ta'aa ta'u jechuudha isiniif gadhiisanii isinumti jechuudha isaan bira dhaabbanaan isin jedha Oromoon kiyya horaa bulaay baay'een isin jaalladha isin kabaja akkasumas immoo chaanaalii kiyya jechuudha warreen haaraa taatan sabskiraayib sheerii laayikii gochaa ta'u akka wal bira dhaabbannu isin jedhaayi wanta isa dhumaa jettu jiramoo akka walumaa galatti yaa bakka waan gaarii waan guddas nama hedduudha galatooma jechuun barbaada. Atoo Egaa ani kan jedhu Oromoo keenya hundumti keessanuu nu jajjabeessaa akka guddannu egaa jajjabeessina nu bisaa sonte dhiyaata akkasuma jajjabeessa obboleessa keenya sinin jenna nama gaariidha. Egaa hin beektan baay'ee keessan yuutuub irratti egaa walaa jajjabeessinu afaan keenya illee guddifannu sinin jechuu jaalladhaa galatooma. Eeshi nu hunduu saba tokko waan ta'eef qaxaleewwan kiyya jechuudha afaan keenya haa guddisu wal bira haa dhaabbannu walitti haa hirkannu sin galee calistanii laaltanii too hin bayina sabni bira wal guddisaa wal bira dhaabbata nu yoo wal bira hin dhaabbane bineensatu hin faana dhaabbata ijoollee kana beekuu qabda waan ta'eef wal bira haa dhaabbannu ijoollee tana guddisaayii boru deebi'anii isin galateeffatan waan ta'eef guddisaan isin jedha warreen chaanaalii haa barbaadan karaa keessatti na dubbisaa duwwaa 92779 82 haloo naan jedhaayi nagaan naa jedhaa horaa bulaayi torban gaarii guyyaan guyyaa gaarii halkan gaarii isiniif haa ta'u nagaan jedhaa ciao.